Hi guys, akkam jirtu appilikeeshinii isin ittiin doolaara hojjettanii isinitti agarsiisa. Appilikeeshiniin kunis Paidwork jedhama. Appilikeeshinii yeroo ammaatti kaffaltii guddaa kaffaluu yookiin doolaara ittiin hojjechuun sadarkaa tokkoffaarra jirudha. Maqaan isaa Paidwork jedhama. Appilikeeshinii kanaanii doolaara hojjechuu dandeessu jechaadha. Geemii taphachuudhaani, viidiyoo ilaaluudhaani, serverii garaagaraa gaaffii karaa ChatGPTdhaan deebisuun hojii onlaayinii garaagaraa akkuma isin argitan asirratti nu gaafatu kana hojjettanii doolaara hojjechuu dandeessu jechaadha. Kanaafiyyuu Paidwork kan isin irraa argattanii Play Store irraa jechaadha. Paidwork jettanii search gootanii argachuu dandeessu jechaadha. Install waan hin godheeruuf anaaf open jedhee naa fida. Play Store irraa daawunloodii godhattanii fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Waan aga dhumaatti na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Nagaatti.